warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota Asaantii Oromoo Shookiin Asiyaadha. Hundumti keessanuu bakkuma jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi goosinaadha qabu jecha akkasuma warroonni chaayinaal kana haaraa taatanii laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan akkasuma koomentii jalatti yaada keessan yaada qeequmsaa yaada na jajjabeessuudhaaf barreessuudhaaf kaa'uu inni raanfatinaa isin jechuun barbaada. Maaliif yaadni keessan na jajjabeessaa koomentii keessanis nan dubbisa. Onduraaf akka jajjabaadhee waan gaarii dalagu bakka dogongora kiyyaatitti bakka kana dogongora qabdattanii naaf kaa'uun raanfatinaan isin jedha. Guyyaa hadhaa immoo maal qabattee dhufte jechuun keessanii nafu dhugaa guyyaa hadhaa baay'een gammadeen jira. Alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u. Itti aansee immoo isinii jajjabeessee asiin ga'e kanaaf galanni haa ga'u jechuun barbaada. Dursa kan galateeffamu rabbuma waan ta'eef rabbiin galateeffadhe. Itti aansee hordoftoota kiyyaa maalidha gammachuun kan kee jechuun keessan hin hafu dhugaa dubbachuudhaaf haali yuutuubii kun waa baay'ee qaba. Keessattuu nuyi shamarran ta'ee dhiiras ta'ee biyya ormaa jiru keessatti baay'ee waa baay'ee qaba. Ta'abbii hedduu qaba. Sanis ta'ee kanas hadha yuutuubii maal ta'ee maalirra geetti maal ta'a jechuun keessan waan hin hafnee fi walumaa galatti alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u moonii ta'ee jira. Seera yuutuubii isa jedhamu sana yookiin monetizing miseensa isaa san ta'eetiin jira alhamdulillah. Inshallah ammoo as ga'eeti miti kun xumura miti jalqabaadha. Kanaafuu mootuyyuu yaadda isinis galateeffatuu fi rabbii kanaan nageellee galateeffachuuf han dhufe keessaayyuu immoo namoota tokko akka an jajjabaadhuuf hamilee natti horaa yaadaanis qaamaanis qalbiidhaan akka an jajjabaadhuuf warroota na bira dhaabbataa turan hedduu galateeffachuuf hanidha. Kanan asitti argame duraan dursee galanni rabbii fi mala rabbii gaditti ilma namaatiif illee hin mala aadaa keenyadha waan ta'eefiyyuu. Kanaafuu dhiyoo xiqqoo irratti nama galateeffatanii namni xiqqoo irratti nama galateeffatin guddatti irrattis akkasuma kan jedhamutu yoo jira. Kanaafuu saniifaan dhufe alhamdulillah achi gaheetiin jira. Hedduu takka naaf galatooma hedduu takka duraan dursee naaf ulfaadha. Hordoftoonni kiyyaa warroonni kiroomii keessatti duraan dursee na wajjin hirriba dhabdanii itti ta'abdanii asiin naa geettanii duraan namoota lama sadii tokko kan maqaa dha'uu barbaadullee hedduutu jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilmi namaa wal beekuu qofaaf miti dhiigoma qofaaf miti yookiin immoo tuyyuu wanti kun bornaa kafa namaa qofaaf miti kan nama hawaa ta'u yookiin nama hawaa godhu waan jedhu namoota irraa baradhee fi namoota irraa hubadhe. Namni ilmi namaa kan nama ta'e qofaafidha kan wal gargaaru qabu wal bira dhaabbachuu qabu wal jajjabeessuu qabu dhugaadha suni. Kanammoo namoonni hedduun itti fayyadamaa hin jiranii warroota itti fayyadamanii hojiidhaan natti argisiisanii hedduu isaanii namoota dinqisiifadhuu fi namoota jaaladhu namoota galamaa sadii takka galateeffachuun barbaada. Carraa kanaan maaliif viidiyoon kun guyyaa tokko akka namoonni sunniin eenyu jechuun namoonni sunniin tokkoffaa irratti nama kana eessatti akka dalchise eenyu akka ta'e isallee hin beeku haa ta'u garuu YouTube kanarratti miidiyaa kanarratti kan isa bareessa arge Abdul dhugaa dubbachuudhaaf qaamaanis beekee silkiinis dubbisee sara hubachuu baadhu akka anka ka'ee YouTube kana banadhe YouTube kana garam akka bananii eessa akka kontaan beeku yeroo jalqabaatiif hin jiru. Garuu viidiyoo inni hojjetee gallakkisu nattis ergee keessanis dubbisee seera isaanitti hubatu viidiyoon inni dalagee gallakkisu ana qofaa miti ijoollee Oromoo warroota lafa dhufan hedduu akka gargaaran hubadha. Garuu keessaayyuu ana namoonni biraa namoonni YouTube kanarratti yeroo jalqabaatiif osoo aan dhufin kakaasin osoo aan kaka'een jiru namni kakaasaa ture waan hin jirree fi kaka'umsa guddaa naaf ta'eetiin hin jedhe isaadha viidiyoo isaati jechuudha. Barnoota inni achirratti barsiisaa jiru jechuudha. Barnoota isaa sana adda addaa laaluun dhugaa rabbii dubbachuuf akka nama mana barumsaa kutaa tokkorraa jalqabee eebbisiifamee achii beektitti barnoota isaa san laalanii irraa hubachaan barachaan ture asumaan hedduu galatoomi carraa kanaan jechuun hin barbaada. Itti aansee immoo warroota akkan jajjabaadhuuf irratti na jajjabeessaa turan hedduu jira. Guyyaa dheengaddaa kanallee immoo namoota akkaanii osoo ani hin yaadatin waan ani hin yaadatiniin sarpiraayizii ajaa'ibaa na godhee meeyaa diroobe hedduu naaf haa galatoomu. Asirratti sila dubbachuun barbaanne garuu mootuyyuu ilma namaa galatni namaaf kamiifuu barbaachisa jechaaf malee keessa kiyyaa waan nan banneedha wanti ni dheengadda naaf godhe jechuudha. Hardhaa asiin jira isiin tuni nama nan tuffanne bakka an jiru kanatti hadha'ee nama gadi hin jira. Haa ta'u garuu namaa wali alhamdulillah. Wajiin kiyya xiqqoodha. Reefu YouTube lafaa dhufaa jiru, lafaa guddachaa jiru. Bakka san hin geenye akkasitti na tuffatu osoo hin taane mucaa boru waan gaarii hojjechuu danda'udha. Bakka gaarii ga'uu danda'udha. Gaaf tokko galma gaarii hin geetti. Jechi jedhamu sun keessa isaa waan jiruuf jecha akka ilmi namaa kamuyyuu bakka har'a jiru osoo hin taane kaleessa
dakasuma dhufe guddataa maadha kan bakka gaarii ga'e akkasitti na hubatee dheengadda kennaan isaa wanti inni jedhu suni baay'ee na gammachiisee hedduu takka galatoom ulfaadhu jechuun hin barbaada namoonni hunduu irra sarraa wajjin ani akka kiyyatti waa baay'een irraa hubadha dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa akkanatti edaa waliin beeknu oromummaa qofa waliin qabna ani isa ta'ee waa tokko wanti irraa beeknu jiru garuu namummaa qofaa fi oromummaa fi kan oromummaa qofaa fi kan inni nama dhaabatee hedduu haanaa galatoomu garuu wanti inni dheengaddanaa ta'e suni gaafa galma ga'ee bakka gaarii ga'ellee akka seenasitti yaadadha. Gaaf tokko dubbadhaa haa ta'u garuu cinaarraa dubbadhee hin jiraayyuu rabbachiin haa ga'u rabbanallee imaanaa isin kennitan kana jajjabinni isin kennitan kana na bira dhaabbattanii yeroo muraasa keessatti isin geettan kana nama bakkaan ga'uu fi galmaan ga'eetiin hin mul'isu rabbiin haa taasisuun jedha rabbumaa kana gargaaru ilmi namaa itti aansee mootuyyuu namoota wajjin socho'aa turre wajjin hojjechaa turretu jira akka gareetitti jechuudha garii san walumaa galatti ijoollee san maqaa hundaa isaanii dha'uu baadhu ijoollee ajaa'ibaatti achi keessa jira warroota yaadan bilchaatudha warroota of duraadha waan gaarii uummata kanaaf safuu waan safuu eeggatee amantiitti hin buune waan oromoo formee fakkaatu hojjetan jedhee warroota yaadutu achi keessa jira nu keessa jiraachuudha isaanitti dabalamuu kiyyaaf dhugaa rabbii faayidaa yuutuubii kanarraa argadhu caalaa barnoota isaaniirraa hubannu dhageeffatanii nama hubatu dubbatanii nama amansiisuu isaanirraa hubatu waan hundi caalaa walumaa galatti isaan of beekanii tokko laman jedhin hedduunaaf galatooma jechuun hin barbaada. Kanaaf mootuyyuu hundumti keessan warroonni na jajjabeessaa turtan ulfaadhaadha kun jalqaba malee xumura miti. Kun jalqaba malee xumuraa miti miseensa yuutuubii ta'uu jechuun yoo garuma yuutuubiitti dabalamu jechuudha haa ta'u bu'aa baay'ee achi keessatti qabutu guddaadha mana arabaa keessa taa'aa baay'ee rakkachaa nuyi akka mataa kiyyaatti guyyaa meeqaa hanga wajirraa na baasuu gahitee jira siin nageessisaa turanii asiin immoo dhaamsi tokko kan hin qabu jira giddumaan dhiifamaa godhaati gaafa yuutuubii kana kaaneetiin hin banannu dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaa kana keessatti itti ta'amne itti cinqamne itti arrabsamne jechoota baay'ee nuun jedhanii silkii irraa hin buutuun jedhan silkii asitti hin baay'ee hundumti keenya akkatti silkii qabannu mana arabaa kana keessatti jechuudha silkii yeroo hunda qabachuu nutti hin dhiisanii tokkoffaa dalagaan isaanii sun nutti hin dhiisu yeroo boqonnaa qabnu akka silkii qaban jarri nutti hin dhiisanii jechuudha inni kun garuu sa'aatii 24 silkii kan kee irratti gubdee irratti ta'abdee diibii irratti seentee irratti hojjechuu si barbaachisa wanti tolaan dhufu hin jiru waan ta'eef wanti tokko akkuma faayidaa qabu miidhallee qaba itti ta'abdee yoo fiddeetti faayidaa sallee irraa argachuu dandeetta akka ta'etti waan hubannuufi kanaafuu hedduu tokko baay'ee irratti na dadhabsiisee ture wantoota mootu yoo akka mudanoota namarraa akkuma mataa kiyyaatti irratti na mudatillee jira dhugaa saabskraabii isaa ofee gaafaan jalqaba akkuma banan jechuudha namoota sheer godhee saabskraabii na taasisanii gaaf tokko 9 ga'e 9 narraa kaafate sun baay'ee na gaddisiiste anu namatti sheer godhee ture kana taasisanii san qofa osoo hin taane mootuyyuu dhugaa osoo ati guddatti qanii immoo sun akka seenatti wanti qabarate nagadisiisti sinin jedheefi sheer namarra godhee itti gootinnaas yuutuubii kana dheeraa saabskraabii naa godhe jedhee maaloo jedhee narraa kaastisaniif akka ajaa'ibaatti seenanatti taate jechuudha oduu isinitti baay'ee socho'aa hin gaggabaabse malee qanii 8 narraa kaafatu jira maaliif yuutuubiin yoo ati osoo saabskraabii isaa ol deemati jettu qanii 8 narraa kaasu dhibballee sirraa kaasu jira osoo turguddattu gad deebi'a osoo turguddattu gad guddanneetiin asiin kennu hundumti kennayyuu san qofa miti sa'aatii kana guutuun xaaxaa hedduu of keessaa qaba walumaa galatti sa'aatii kanaayyuu namarraa kaasaa namarraa muraa akka eenyutti jechuudha gadi mataa keessa gasituma jechuudha haalli yuutuubii kun dhugaa rabbi giddi mataatti affatanii jala warbaan malee akkanatti finnee akkanatti ta'amnee finnee hirriba keenyatti dhabnee jaraan jibbamnee waaqaa hedduu waamnee finnee biyya ormaa kana keessatti gaaf biyya galle mootuyyuu duubatti deebina jechuudha kanaaf hin jechuu barbaadeedhaan kanas rakkaba kan jedheefi gaaf biyyatti galleetiin hin jenne mootuyyuu yuutuubii kana itti ta'amnee akkana finnee achi buuteen keenya hedduu isaanii dhabamaa jira ijoollee hedduun beekana akka nama tokkotti hiriyoonni kiyya warroon wajjin dura bananneetiin hin jenne banatanii moonii ta'anii sa'aatii guutatanii gaafa asii biyya galanii achiin dhabama ta'aa jira dhugaadha haalli biyya keenya niitoorkiin rakkisa waa hedduun rakkisa haa ta'u garuu iyyuu mootuyyuu durumaan dursinee osoo bakka kana osoo ifaanyee fidin dura gaafa biyyatti galle haalli nuuf mijaata irratti hojjechuu dandeenya waan jedhu irratti duraan dursinee osoo hundoofne irratti tolaan duraan dursinee osoo wanta akkasii sayyaanne
Gaabiya gala biyyoota jechuun bakka hundatti waan argamu biyya keenyaan beeknaan neetwoorkiin bakka hundatti seenuu hin beekna haa ta'u garuu asitti itti ta'amne dadhabne gallee erga akkas ta'e hirriba keenya itti dhabne hirribni fayyaadha wanta akka hirriba fayyaa nama dhowwuus hin jiru fayyaa nama kennuus hin jiru osoo dhuma hirriba kana itti dhabne itti hin ta'abin hin dura murteessuu qabna. Haalli naannoo keenyaa akkami haalli biyya keenyaa akkamitti haalli ilaalchi maatiin keenya miidiyaa kanaaf qabu akkami mana gargaritti iddoo gargaritti immoo maatiin uyyuu namatti dhiisan akka ati miidiyaa kanarratti baateetiin hin dubbattu ani sinitti immoo maatiin kiyya fedhan qaba miidiyaa kanarratti as baheetiin hin dubbachuu haasa'u safuu gallakkistaa amantii kan kennaal waa hedduu naan jedhan garuu immoo yoo abbaan amantii ofii akkaan godhatte jechuudha. Media kanarratti bahee fi amantii kiyya ofirraa mul'u safuu kiyyan balleessu mana taa'ee fi immoo safuu kiyya seeraan qabadhu amantii kiyya seeraan qabadhu murteessa hojii kiyya jechuudha ana kanaafiyyuu immoo ilaalchi akkasii maatii keenya keessa naannoo keenya keessa wantoonni akkasii sun waan jiruuf warroonni wanta akkasii sunis nama mudate jettanii ana fudhatamummaadhaan kophaa kiyya guruu waan hin danda'u gargaarsa maatii barbaada kanaaf wanta akkasii sun isin keessa kan jiraatu osoo duruma ifaa jumarra irraa qusattanii dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ifaaja guddaa waan qabu baay'ee garaana nyaatan ifaaja akkasitti ifaajanii yoo immoo gaafa biyya galtan duuba deebitanii jechuudha. Kanaafuu wanta hundumaa jiru haala mijeeffannee biyyattis nu tola jennee qophooftuu taane itti gadi haa baanu namni tokko gaafa dalagee gaafa ibaajeetiin jedhe bakka yaade abadan hin bakka yaade miti ka yaade sanii olitti ga'uu danda'a jechuudha gaafa ifaaje gaafa irratti dalageetiin jedhe gaafa amanamummaadhaan koonfidensiidhaan kaayoo fi kaayaa isaa beekatiin irratti gadi ba'e kanaafuyyuu ofitti amanamummaa qabaadhaa koonfidensiidha jechuudha. Bakka yaadan ni geettanii daa'immanuu gaafa dhalatu kuftee kaateetidha kan isiin guddattu akkasuma immoo warra biliyeena daalaman kun akkuma anaaf si'ii kana nama lama sadii nama afuri nama shanii godhanii akkasii ilaalamaatiin hin ture hadha bakka guddaa kana jira jechuudha. Nutis akka santaanutti ofitti amannee haa kaanu. Kuni hunduma keenyaaf iyyuu dhaamsa kiyyaa akka mataa kiyyaatitti ofitti amanamummaadhaan haa kaanu haa jajjabaannu gaafa biyyatti galleellee achi buuteedha jechuun dhiisoo osoo hin taane hojii keenya kan addaan kutuu osoo hin taane haala danda'ameen haala mijeeffannee hojii keenya itti haa fufnu isin jedhaa jajjabaadhaa obboleeyyan kiyyaa anis immoo asumaanii imana sinne kennetan kana galmaanii mingaa warabbi jedheetiin jedhe inshaallah waan aadaa fi safuu fi seera guutatiin jedhe irratti dalaguudhaan waan oromiyaa fakkaatu waan isin gammachiisu waan isin bohaarsu wantu hundumayyuu kara ta'een aadaa fi seenaa biraantii wantu hunda dalaguudhaan waan barumsa qabu akkan dalagu abdii guddaan qaba kan immoo akkan ta'u hoo isin bira dhaabattanii jajjabaadhu si wajjin jira si jajjabeessin yoo isin naan jettanidha jechuudha yoo isin hamilee dootti hortanii koomentii yaada gaarii naa keessanii yoo isin bira dhaabbatan waa hunda hojjechuu danda'a jechuudha laazim gargaarsi kiyya gara biraati gargaarsa biraan qabu rabbi gaditti isiniin qaba hedduu naaf ulfaadha warroonni immoo duraan illee sheernaaf godhaa saabskiraayib naa goota inni bira dhaabbachaa turtan dhugaa hedduu takkanaaf galatooma bakka guddaan isiniif qaba hunduma keessaniyyuu warra nama dabalamtanillee akkasumatti hojii itti fufnaan isiniin jedhaa wanti isin dhamadhu tokko keessaa immoo jabaadhu waan gaarra jirta jecha jedhu caalaa hanqina kana qabda wanta kana sirreeffadhu wanta kana hojjedhu wayaada akkasiin haa qooda maaliif irraa waa baradheen illee waan gaarii akka dalaguuf jechuudha gorsi keessan immoo na fudhadha waan ta'eefiyyuu yaada akkasiisan naa qoodu hin irraanfatin obboleeyyan kiyya hedduun isin kabaja hunduma keessan hedduun isin jaaladha turtii gaarii isiniif haa ta'u inshaallah kanumaan jedhamtu jedhu jiru garuu warroonni immoo gana duba dhufaa jirtanii yuutuubiin dhugaadhaa bu'aa bayii akkuma dura jedhe isaanitti bu'aa bayii baay'ee qaba waa hedduutu isa keessa jira kanaafuu immoo ofitti dadhabbii baay'eeyyuu haa gaafatu malee galma ga'uun isaa hin hafu mo'achuun irra aanuun isaa hin hafu waan ta'eef abdii hin kutatina jajjabaadhati irratti hojjedhaati waan hundumaayyuu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf wanti hin danda'amu hin godhamne tokko yoo hin jiru kanaafuu akka dandeettan of amansiisati akka wanti kamuyyuu akkuma dadhabbii jiru irra aanus waan akka jirutti hubadhaati jajjabaadhaanii abdii ofitti horaatanii jechuun barbaada gargaarsa nama caala duraan dursa ofitti amanamummaadhaanii of ta'uudhaanii kaayyoo qabaachuudhaanii gabbaataniitiin dubbachuudha akkasitti akka deemtan abdii guddaan qaba sirbaa fi baanii morma dhooffatanii oromoon jedhe sanidha wanta nan kana jedheef immoo sodaatu namoota keenya keessa jijjiira sodaa waan jedhamu dhiisaa wantu amantii keessan tokkoof safuu keessan tokko irratti hojjetinaa malee ofitti amanamummaadhaan gabbaa dalagaanii isin jedha obboleeyyan kiyya turtii gaarii isin haa ta'u warroonni dubartoonni rabbiin bakka gaarii bakka yaadaniin isiniin haa ga'u
warroonni bakka gaarii irra jirtanillee ummatu liinuu warra lafaa dhufaa jiru kana jajjabeessan warra dhaabadhaa sanin jechuun jaalladha turtii